Isabu. Amma nuti weni singers de ten of them weni singa na ten of them. Wanne to mal. Wai lele kotu lele lele wai haramaya daite doni. Allah Allah. Himo iti. Nanni si tanyate. Ma nyaata nama barbadi. Me wallahi. Mal digo bakedon. Sana kamalatti roban ramon na duwa sene. Ai. Sana ramon sene la. Amma to ni sida la jurte cho. Amma isi la. No la to ne. Mali warra kai. Akka bineensin tuune bineensaa tun deemne. Bakedon umma sida. Kazi. Yeroo dura la to kana fakkaatee cho. Ni guddatti gana guddatti jechuudha. Amma tanarralle. Tanal Allah. Bartu nammaan tana. Laal xiqqoositi. Amma gisee lukkuun gisee caacuu gisee bantuqqam. Xiqqoodhaame. Lakkaan guddatti jechuudha. Isin amma kana hundi keessaan gana dalti. Kana gana dalti. Amma daraaru. Hundi daraaraa. Tugo yaa gurba gaafa naati hojii gaafa ijoollee san wanta kan biitu nama dhamaa fi sitaa laati yaa gurba teknooloojiin kuttee jirtu. Yaa pileessa kiyya dubbiin gaafa ijoollummaa jeeti. Dubbaa maali jeeniin jettisa? Dubbaa faranjii. Dubbaan habashaatis. Wanni kanaatu noo maali? Wanni kanaatu laa. Ilillii tanaas akkanatti hiiqqaa mataa mukee hiiqqaa kana keessa keenyee jechuudha. Kunuunsitan. Amma hudduun isaa jalli fayya qabdi. Aadaa hudduun isaa jalli fayya qabdi. Bishaan ni keessa jira. Kun kunuunsa jechuudha maqaa kunuunsa. Amma kun hundinuu haala jireenyaa kan ittiin beeku. Gisee fataa jechuu barbaadde iddoo fataa godhatte dhayiteeti bakka fataa jette. Gisee dalagaadha iddoo dalagaa dhayiteetti dalagde. Hundirraa akka haala jireenyaa deddeemuudhaaf ilma namaa kanaaf irra bareedaadha. Kunoo buqaa baanan sani. Nammaa buqaa kunis hoogganamni ati nyaanne maaliif si godhe? Himaa oolu siin galtu. Himaa oolu summa siin galtu garuu ammaan tana hordoftoonni ammaan tana warri karaa biraa jiru ammaan tana isa kana beekuun oolu. Hordoftoonni amma ni beekata. Abbaa jenni bakka namni isa nyaate bakka inumaa nyaata biraatu barbaadu. Orta nyakata kabanga ja nin kunuunsa jedha abaal tokko kana olle. Kanaatiin beektu laa namni isa kana. Kagirifame makon. Kagirifame. Xaliyaan sanoo isa raakotte. Irraa hiite gisee waggaa sadii. Kaji. Waggaa sadii kutaa inni humna jabeeffate. Irraa hiite asuma girifame. Kun hin jiru asuma girifame. Kun olaa bagatan girifame ma. Asi girifame. Jabaate amma olidine. Hinjab. Nice. Ililli sana hunda kana qe'ee dura dhaabbatanii kanatti mana kana ooyiruu waja jaarrachuuf maaliif barbaachisa? Mana kana gisee ammaan tallaali karaa baadiyyaa kana beekte ijjaala badaa tokko magaalaa irraa gad dhufee baadiyyaa kana seenee. Hatta. Ijjaala hattuu magaalaa. Dubbiin bakatanii baddilaa. Sanuu sulaa baadiyyaa ta'e nyaatan taa'ee hojjaame magaalaatti jitee qamee ala kana parshoo isaa qufee parshichi hoon. Qufee asii baadiyyaa kana deemee bakka amarkootii fi iddoo waan adda addaa kana uruu kana dhufee balleessee fedhii. Kana gisee magaalaa irra geeffatetti baay'inni isaa meeqa? Doolaaraan ijaabamaa jechuun maal inni kun jimaa kun gisee gosa hundarraa walitti geesse jimaan kun kamtu bareeda kamtu tokko ta'anii buuree bakka magaalaa gisee geesse doolaara fudhataan sin jenne. Hokkamee kana gayyaanee urtee kana keessa lallaalla. Amma wanta jimaa kana egaa kana maaliif akkana gurguddiftanii kana maa akka xixiqqeessame. Laala amma jimaa yoo gurguddatee siin ibraanamu haala teettiin siin deemu. Akkamittoo amma kanaarra bareedaa laal. Amma kun waggaa kana amma ciramu malee. Amma kun akka laaftu as geensee basee tara sadiidhaan kuntara takka dhawan sanirra garaagarummaa. Kuntara takka dhawan. Kuntara takka dhawan. Kuntara sadii dhawan. Ammaa tusi. Ammaa tusi akkasiin tusiin irraa dhumte kun amma tusiin qabu ala. Hin qabu. Tusiin qabu. Ijettoo kamtu irra fataadha silaa kanaatu irra fataa. Kanaarra shaayyaa inuma. Tara sadii basee irraa dhoofu tara takka dhawan hamtu irra si hojii. Tara takka. Akkas ilaala. Hayyee bishingaan kun maa biyya durata. Bishingaan kaa'oo laala. Warra biroo qotamee. Akkuma abbaan qotate. Akkumatti abbaan qotate. Amma bona yoo dhufte haalaan dhabde. Ganna yoo dhufte haalaan dhabde. Ooyiruu ta'e tana jechuudha. Waan ta'eeti. Sabboo wannummaan hin jirre. Qeercaa. Ooyiruu wannummaan hin jirre hin jirtu. Sabboo jireenya keenya keessatti tattaafattee jiraachuudhaan. Amma raaree danaan iyyaalaallee garuu tun. Amma matuma keetii qabde moo si obboleessa keetii hojii qabu moo si warra keessanii moo warra keessanii qabaatiin qabdu moo maali mee? Sabboo ooyiruun tun guutuun tan wabba tokkootiin sin jettan. Teetum. Bakka gurgura taraa takkaa makiinaanii bittaqa. Wayii garagalchiteettee dhiibda malee. Sadii tommaan tana karaan baadiyyaa keenya kana keessa karaan asin seenu malee mana magaalaa irraa mana qabnaa bakka
nuti waggaa tokko keessatti makiina lamaa fi waggaa tokko keessatti makiina lamaa fi mana fooqii darajaa 3 magaalaa irraa bitanne jechuudha magaalaa Dirree Dhawaa amma waggaa takka keessatti jechuudha maashaallah waggaa takka keessatti iddoon nuti gurguruu waggaa takkaa gurgurannu obboleessa biyya xayyaaraa bituun ol xayyaa waggaa sadii faateenyaan barnii hin gaafattu xayyaaraa mi baaburaa bituun ol amma kaayyoon teenya xiyyaara san malee amma kaayyoon teenya taan dhiibneeti bira dabarree jira jechuudha asii yookaan ollaalti baran qeejjitees laaltee maali jimaa boqqolloo keessan qottani boqqolloo kana wanni keessan qonnee boqqolloon tun laalle wanti takka diraaraa tokko irra buufatti saniifuu kana boqqolloo keessa qonneeti kana boqqolloo keessan qonne mama boqqolloo keessa jira kana boqqolloon keessa jira kamtu irra dassiyya kana fataadha akkana ilkeen kutachuu fayyadaami dhaabbatetti naggaadillee nufteeti bakka ammaan tana maallaqni gatii wal dinne qarshii 500 siin jeenii didde 500 naanneetiin raaree danaa kan akkami qarshii 500 gurgurtaa waati waan kaameeraa mul'isaa jiru kana hundi immoo naggaadii nam sadii irra wal qabee qarshii 700 siitiin kan najee kiirratti gaamman teknooloojiin tolte tiransfer naa godhe jechuudha kiirratti maallaqa akka dursuun harkaan lakkaa'uun hin jiru qarshii 700 ammaan tana gurgurtaa jechuudha amma asii wallatti amma maallaqa harkaan lakkaa'uun hin jirtu tiransfer sirkiirra si godhaa meesaajiin siif seentiin ilaalta mobaayil baankingii gurgurtaa bakka tana hundarraa jireenya keessatti fataa jiru ammaa si barbaachisa hojjechuu si barbaachisa hojjettee qabeenya horachuu akka iyyaala taatee mataarraa qofa ol suuqattee kophee jala qallifattee mataa firis goote kisee ilmoo gabaree taaniyyaa kisee hojjetaa fakkaannee ijaan nuti obboleeyye warra alhamdulillah rabbiin nu jiraachise alhamdulillah warra baadiyyaa kana ta'uudha ilmoo baadiyyaa ta'uudha nuti baay'ee dhaggammanne alhamdulillah baay'ee dhaggammachuu kan fataa takka gammee jechuudha akka warra magaalaatti gabbaanee kasalan bin jimaan bin shunkurtiin bin raafuun bin kuduraan bin waan barbaanne hunda asii harkan namni hunoo wanni nuti magaalaa bin waalame bicha soogitti shiif lamaan kana malee nuti waan biraa wanni hundi oorutanya kan jirti alhamdulillah maashaallah irraa barbaadu jireenya keenya hojii maana akkamitti ta'u laala akkana kutachuu akkanatti yookiin nyaachuu nama fayyisaa mippa naayis garuu miila kanaan naa eeggachaa deema hanga bakka tana garaa bakki nama kana uruu keessa naquu jibbuu laala iddoo uruu kana geessan akkanatti deemsu barbaadu mee akkanatti eeggachaa laala akkanatti tunis tun amma qirichaa turraafu akkana bira dabartee kun maal kun jima akkana suphee eeggachaa deemte malee akkanumatti ijaanachee akkanatti irra deemuun ta'u laala akkanatti amma irra deemte wantuun cabtana saniifuu akkana eeggachaa irra deemte barbaachisa qirichaa gisee garba barbaanne akkana muratta qirichaa muratta raafuu ta'e si muratta walii qaccirta gaa nyaata vitaaminaa shunkurtii illee laal magaalaan bittu sababa wannummaan hin jirre hin jirtu suuqee barbaadu haakim takkatanii si gaafadhu muuziqaa kana abbaa meeqa dhaabdi mee dhugaaji amma 30 yoo laqa as bichaan jiru maas bakka yeroo fataraatiif riibaa gisee kaatee bakka muuziqaa tokko fatarteetuma kuduraa kan nyaattee raafuu ta'e bakka biddeen tokko si hanan kuduraa kombaasiin tun taasisa tajaajiltu kombaasiin taasisa tajaajiltu kombaasii jala qonneeti asirraa ammaan tana akkasitti kombaasii kanarraa dhiyeena fudhata ati asuma qufaa shaayii kana darbitaa fi asuma hojii keetaa asumaa fuudhanni asumaa iddaa ol fudhataa bakka ati bakka akkuma addaa kana jiraatte jireenya kana keessa saniifuu qophii teenya tanarraan tanaa asuma irratti dhaabnaa mee hordoftoota chaayinaalii warri YouTube kanaaf maal dhaamta chaanaala irratti akkana hordoftanii waa hunda nutis akka barbaadan isin bira geenya isinis nu gammachiiftanii sabskiraayii isinirraa eeggata laayikii isinirraa eeggata sheer godhuudha obboleeyyan keessan maatii kan hunda bira akka ga'u sheer godhuu sabskiraayii laayikii godhuudha isin barbaachisa nutis gammachuudhaan waan adda addaa qophii adda addaa qabanne isinitti eegzeetaan sabskiraayibii nu dhimmiisa nutis gisee isin qophii sabskiraayii sheerii komantiis wanta addaa gisee isin nu wanta baajisaa gammachuudhaan waa hunda isin dhiyeessuu dandeenya san dhabdi yoo isin nu gammachiise gammachuun isinirraa eegama yoo isin nu gammachiiftan nuti isin gammachiifne jennee abdii tana hin kutannu jechuudha alhamdulillah rabbii keenyaaf rabbiin isinis gammachiisan nuus haa gammachiisu hanga kutaa dhufu walitti dachaanutti hanga qophii itti aanu walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jenna nagayaan nuuf tura haakim keenya